Jiram tibbana heera aadaa saba Sumaalee Isee jedhamu UNESCO irratti galmaa hordofee sagantaa galateeffannaa magaalaa Dirree Dhawaatti qophaa'e irratti maanguddoonni Sumaalee magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa Sumaalee gosa Isee fi gurguraati jechuun akka Sumaalee jalatti deebituuf gaafatan. Kana hordofee namoonni siyaasaa dabalatee qaamoleen hawaasaa garaagaraa qabiyyeen lafa Oromoo marti kabajamuu qaba jechuun mootummaan gaafii gama kanaan uummanni Oromoo barootaaf kaasaa ture hanga ammaa osoo hin deebisin turuun qaamoleen garaagaraa lafa Oromoo fudhachuuf akka onnatan taasisaa jira jechuun qeeqaniiti jiru. Ummata Oromootiif dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa akkuma magaalaa Finfinnee ijoodhaa jiranii jiru gabaasa qophaa'ee Yaasiin Hasan akka itti aanutti isinitti himamu. Sulula Qiinxamaa keessatti kan argamtu Dirree Dhawaan karaa baabura Jibuutii fi Finfinnee wal qunnamsiisuu wal qabatee dhuma jaarraa 19ffaa bu'uureffamte. Magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa guddoo Oromiyaa teessoo mootummaa federaalaa fi gamtaa Afrikaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 515 fagaattee Oromiyaa bahaa ona afran qalloo keessatti argamti. Akka seenaa ragaa bahutti magaalaan Dirree Dhawaa manguddoo maqaan isaanii Dhawaa Muudee Elemoo jedhamu kan ilmaan afran qalloo ta'e irraa moggaafamte. Manguddoo kun bakka amma magaalaa Dirree Dhawaa irratti hundeeffamte kana qubachuun jiraachaa turu seenaan dheera. Dirreen lafa bal'aa fi diriiraa yoo taatu Dhawaan ammoo maqaa manguddoo dirree kana irra qubateeti. Asirraa ka'uun maqaan Dirree Dhawaa jedhamu akka moggaafameef seenaan dubbata. Daandii baaburaa Dirree Dhawaa keessaan bahuun hordofee daldalli magaalaa jaldeessaa tan Dirree Dhawaa dura bu'uureffamte irraa gara Dirree Dhawaa naanna'e. Qobsuma afran qalloo qe'ee Oromtichaa lafa warraaqsa hawwisoo Oromoo kan taate Dirree Dhawaan bara 1990 takka booda gaaffii qabsoo abbaa biyyummaa uummanni Oromoo adeemsisu keessa takka taate. Magaalaa teessuma lafaa fi qubsuma uummataatiinis Oromiyaa taatee gaaffiin abbaa biyyummaa irratti ka'ee jira jechuun mootummaan Adwaayii bulchiinsa federaalaa jala galchuun waggoota 30 darbaniif Dirree Dhawaan akkuma Finfinnee federaalaan bulaa turte. Uummanni Oromoo qabsoo taasisu keessatti Finfinnee fi Dirree Dhawaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabu jechuun gaafata. Bana heera aadaa saba Sumaalee Isee jedhamu kan gosa Sumaalee UNESCO irratti galmaa'u hordofee sagantaa galateeffannaa magaalaa Dirree Dhawaatti qophaa'e irratti manguddoonni Sumaalee magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa Sumaalee gosa Isee fi gurguraati jechuun akka Sumaalee jalatti deebituuf gaafatan. Ammajjii 25 bara 2025 qaamota heerri aadaa gosa Isee hambaa aadaa saayinsii fi barnoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO irratti akka galmaa'uuf qaamota shoora taphataniif beekamtii kennuun kana hordofee heera aadaa gosa Isee kanaaf beekamtii kennuuf qe'ee Oromtichaa afran qalloo keessatti dhagaan bu'uuraa kaa'ame. Waltajjii kana irratti itti aanaa pirezidaantii paartii Biltsiginnaa fi sadarkaa muummee ministeeraatti itti gaafatamaa wiirtuu qindeessaa ijaarsa sirna dimookiraasii obbo Aadam Faaraa, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johaar, pirezidaantiin mootummaa naannoo Sumaalee obbo Mustafee Muhammad, pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii, ministeera turizimii aadaa Salamaawit Kaasaa fi qaamoleen garaagaraa argamanii jiru. Walgahicha irratti manguddoonni Sumaalee haasaa taasisaniin magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa Sumaalee tan gosa gurguraa akka taate ibsuun bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee jala akka galtu gaafatan. Dhimmi kun akka dhagahameen uummata Oromoo biratti ijoo dubbii kan ta'e yoo ta'u yaaliin akka kana uummata biratti dheekkamsa uumee jira. Xiinxaltoonni siyaasaa dabalatee qaamoleen garaagaraa dhimma kanaan wal qabsiisuun yaada isaanii miidiyaalee hawaasaa irratti barreessuun dubbiin lafaa Oromoof lafeedha jedhaa jiru. Duula Oromiyaa saamuu kallattii garaagaraatiin Oromiyaa irratti baname waggootaaf deemaa jiru dura dhaabbanna jedhan. Dirree Dhawaan akkuma magaalaa Finfinnee gaafii siyaasaa fi qabsoo ijoo uummata Oromooti jechuun ibsan. Dhimma kana irratti kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johaar dubbisuuf OMN yaaliin taasise hin milkooyne. Bilbila harkaa isaanii irrattis irra deddeebiin bilbila hin kaasan. Gara fuula duraatti obbo Kadir Johaar akkuma arganneen dubbisuun yaada isaanii isin biraan geenya. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dhimma magaalaa Dirree Dhawaatiin wal qabsiisee yaada barreesseen dhimmi Dirree Dhawaa fanjii wayyaaneen Oromoo fi saboota biroo jidduutti awwaaltee deemteedha jedhe. Rakkoo kana furuuf akkuma biyyatti galeen carraaqaa turuu kan eere Jawaar Mohaammed dubbii Dirree Dhawaas ta'ee kanneen birootiif furmaata waaraa laachuuf fedhii hawaasa gamlamaanii ture kan danqaa itti uumee jaruma keenya jedhe. Dirree Dhawaan mootummaa naannoo of danda'e isii bulchuu hin qabdu mootummaa federaalaatiin kallattiin bultii bulchiinsi magaalaa aangoo xinnaa tajaajila hawaasaa laachuutti murtaa'e qaba. Magaalattiin galii ofii hin sassaabdu federaalaatu sassaaba. Imaammata diinagdee fi hawaasaas baasuu hin dandeessu. Kanaafuu kantiibaa magaalaa sanii Dirree Dhawaa dabarsee kennuu yookaan gurguruu dhiisii baajata ishii irrattuu murteessuu fi poolisii magaalattii ajajuufuu aangoo hin qabu jechuun Jawaar ibseetii jira. Dirree Dhawaa
dhawaa gurguruuf aangoo kan qabu mootummaa federaalaati. Kanaafuu dubbiin dirree dhawaaf adda durummaan kan gaafatamu qabu muummicha ministeera Abiy Ahmed malee Shimallis Abdiisaas yookaan Kadir Jawaaris ta'e Mustafaa Muhammadii miti jedhe. Duulli kantiibicha irratti godhamu akeekni isaa takkaa'uu dubbii karaa maqsuu yookaan ammoo qaama wal morkii murna keessoo isaanii ta'uu mala jedheetii jira. Namni dubbii seenaa tana adda durummaan tuttuqee kaase ammoo ifatti hoogganaa siyaasaa fakkaatus qondaala damee basaasaa buleessa kan bara wayyaanee uummata dirree dhawaa walitti buusaa turedha. Damee basaasaa ammoo kantiibaa yookaan bulchiinsa naannoo osoo hin taane muummicha ministeeraatiin ajajama jechuun barreessitii jira.